Akkam jirtu daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoorraa dhimma sassaabbii midhaanii irratti xiyyeeffachuudhaan istuudiyoo keenya muummicha magaalaa Finfinneetti argamu irratti marii taasisuuf kan jennu qaamolee adda addaa waliin jechuudha. Egaan dhimmi sassaabbii midhaanii akka naannoo Oromiyaatti godinaalee 16 keessatti haala qilleensa isaanii gammoojjii fi badda daree ta'an keessatti sassaabbii midhaanii gaggeeffamaati kan jiru. Naannichatti lafa karooraan hojjetamaa jiru keessa midhaan kuntaalli miliyoona 300 miliyoona 37 argachuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jiru. Yeroo ammaan kana dhibbeentaan 29 jechuudha. Midhaan kuntaala miliyoona 32 sassaabamuu isaatii kan odeeffanne. Akka biyyaatti immoo sassaabbii midhaaniin kun sadarkaa maaliirratti argama? Hagam karoorfamee hagam sassaabamee jira kan jedhuu fi qisaasamni midhaan immoo akka hin uumamne godinaaleenis ta'anii akkasumas naannoon immoo xiyyeeffannoo kennee akka biyyaattis hojiin hojjetamaa jiru maal kan jedhu keessummaa istuudiyootti affeerrannee jirra. Keessummaa keenya as istuudiyootti affeerrannee obbo Tolasaa Dambooba ministeera qonnaatti ogeessa misooma midhaanii akkasumas immoo istuudiyoo keenya magaalaa Jimmaatti argamuutiin immoo obbo Awwal Kaliil itti aanaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Jimmaa yoo ta'ani obbo Abdullatiif Kadir immoo waajjira qonnaa godina Arsii Lixaatti qindeessaa garee misooma midhaanii fi eegumsa biqiltuu istuudiyoo keenya Hawaasaatti argamurra kallattii marii kana irratti hirmaachuudhaaf argamanii jiru. Keessummoota keenya galatoomaa baga nagaan gara marii keenyaatti dhuftan isiniin jenna. Egaan akka Oromiyaatti midhaan kuntaala miliyoona 300 fi miliyoona 37 sassaabuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jiru keessa yeroo ammaan kana immoo midhaan kuntaala miliyoona 32 dhibbeentaa 29 jechuudha hojjetamuu isaa odeeffannee jirra. Akka biyyaatti immoo tarii laata sassaabbii midhaaniitiin wal qabatee hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Haga ammaatti midhaan kuntaala meeqatu sassaabame kan jedhu daawwattoota keenyatti himnu. Galatuma. Egaa akka walii galaatti akka biyyaatti oomishni bara 2016-2017 oomishamee sassaabamu irratti akka bara kana keessatti kan nuti karoorfannee hojii bara oomisha kana keessatti oomishna jennee kan karoorfanne lafa naannoo miliyoona 20,000 kuma 411 fi 450 hektaara kun lafni kun qotamee sanyiin eeggifamee uffisamee booda kuntaala miliyoona 608 ni sassaabama jedhamee kan karoora waggaa keessatti qabamee hojii qophii boqonnaa lamaan kan nuti karoorfanne jechuudha. Boqonnaa qophii fi boqonnaa raawwii keessatti karoorfamee kan hojiin hojjetamaa turedha. Kanaaf boqonnaa qophii keessatti hojiileen guddaa kan hojjetame keessaa tokko dhiyeessii callaa guddistuudha. Callaa guddistuu yeroo jennu callaan guddistuu gosa xaa'oo warshaan oofuu fi yookiin xaa'oo keemikaalaa kan jedhamu kan biyya keessatti hin argamne kan biyya alaatii dhufudha. Hojiin guddaa galteen oomisha biyya kanaatiif yookiin immoo oomishtummaa keenya dachaannis ta'e hamma ta'e ni dabala jedhamee eegamu keessaa inni kun hojii olaanaadha waan ta'eef isa kana biyya alaatii bitamee dhiyaatee inni kun immoo inni dhiyaate sun dhiyaachuu qofa otoo hin taane hamma sadarkaa gadiitti gadi bu'ee sadarkaan amma qonnaan bulaa bira ga'ee qonnaan bulaan keenya sun fi horsiisee bulaan naannoo isaatti argatee akkaataa inni itti bitatu sun bitatee hojii qonnaa sana bara kana keessatti akkaataa inni itti fayyadamu sana galmaan ga'uudha. Inni kun hojii guddaatu hojjetamee akka beeknu akka biyyaatti rakkoolee kanaan dura turan sana keessatti hudhaa turan sana furuudhaan sadarkaa ministeera qonnaatti qaama dhimmi ilaallatu yookiin immoo stookholdarii dhimmi kana keessatti hirmaatan jedhamee ilaalamu keessaa xiyyeeffannoo addaatti kennamee mootummaanis karaa dhimma kanaaf barbaachisu sharafa biyya alaatiin wal qabatee waggootaan darban rakkoo nu mudate hundi keenya ni beekna miidiyaan kunis ni beeka hawaasni keenya illee bal'aan ni beeka. Kanaaf rakkoo sana furuudhaaf mootummaan xiyyeeffannootti kennee sharafa biyya alaa sanallee olaantummaadhaan dhimma kanaaf ooluu qaba. Hawaasa kan qonnaan bulaan keenya dinagdee biyya keenyaatiif bu'uura yookiin immoo lafee dugdaadha kan jedhuuf mootummaan xiyyeeffannootti kennee sharafa biyya alaa maallaqa kanaaf barbaachisu sadarkaa biyyaatti karaa baankii biyyoolessaa dhimmi kanaaf eeyyamame hojii guddaan hojjetamee naannoo miliyoona 20 kuntaala miliyoona 20 kan ta'u biyya keessa galee har'a yeroo ammaa kana oomishaaf kan qaqqabee fi raawwii keessatti kan galee akkasuma immoo hojii kana keessatti xaa'oon qofa yookiin immoo callaa guddistuun qofni bu'aa miti. Kanammoo kan hojii hojjetu sadarkaa ogeessa sadarkaa biyyaatti yeroo ammaa kana hamma federaalaa irraa qabee naannoo irraa godinaalee godinaarraa hamma aanaa fi gandaarratti hojjettoota
sektara kana leenjisuu fi hubannoo uumuurraan hojiin guddaan hojjetamaa tureera. Keessumaa oomishoota bara darban kana keessatti oomisha qonna arfaasaa irratti hojii qonna gannaa irratti xiyyeeffannoon addaatti kennamee leenjiin sadarkaan kennamee fi inni sun immoo inni sadarkaa ogeessaaf kenname sun qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenya bira akkaataatti inni qaqqabee isaanillee leenjii kana irratti wantoota paakeejii yookiin immoo dhimma misooma midhaaniitiif barbaachisan galteewwan kana irratti hubannoo argatanii akkaataatti isaan hojii isaanii ittiin oomishaaf oomishtummaa isaanii dabaluu danda'an irratti qonnaan bulaaf illee leenjiin kenname. Inni kun hojii hojjetame sanaan milkaa'uu danda'ameera. Kanaafuu karoora bara kana qabanne keessatti naannoo miliyoona 20,411,450 jedhe sana keessatti naannoo parsantii 100 olii milkeessinee bara kana haala milkii gaariitiin lafni kun qotamee faca'eera. Lafni qotame kunis immoo karaa gosa lamaanii kan inni qotame. Bifa aadaa yookiin immoo sangaan kan qotamee jira. Bifa aadaatti egaa naannoodhaa naannootti garaagartummaan jiraachuu mala qonnaan bulaan akkaatuma baratameen waan hojjetee waan qonnaaf tajaajilamu sanatti fayyadame naannoo miliyoona 15,743 bifa aadaatiin kan inni qotame naannoo miliyoona 5,49,114 kan ta'u immoo tiraaktara yookiin immoo mekanaayizeshinii isa jedhamu bifa ammayyaatiin akkaataatti qotamuu danda'ee jira. Kanaaf naannoon hojii barana hojjenne keessaa naannoo parsantii 23.3 bifa mekanaayizeshiniitiin lafni tiraaktaraan qotamee hojiin hojjetameera jechuudha. Akka oomisha keenya baranaa kana keessatti naannoo parsantii 58 lafa facaafne kana keessatti kilaasteraan kan faca'e ammas immoo gaa parsantiin 42 ammallee kan hafe kun naannoo parsantii 42 kan ta'u qonnaan bulaan ciccitumaan lafa qabu irratti gosa midhaanii adda addaa kan facaasaa jiru. Kun immoo gara fuulduraatti qonna ammayyeessina jennee kan nuti karoora mootummaan qabatee jiru sana qonna kana ittiin fooyyessinu kan ta'uu qabu jedhee yaada. Kanaaf raawwiin keenya hanga ammaatti jiru naannoo kanaatiin akkaataa kanatti. Tarii laata callaa hagam amma ammaatti argamee jira callaa midhaanii kuntaalaan yommuu kaasnu jechuudha. Sassaabii midhaanii wajjin wal qabatee egaa karoora amma karoorfannee kana keessatti biyyi kun yookiin Itoophiyaan agrookooloojii yookiin haala qilleensaa naannoodhaa naannootti godinaa godinaatti naannoodhaa naannootti egaa garaagartummaan qabaachuu danda'a. Yoo fudhannee ilaallu egaa akka biyyaatti egaa amma yeroo ammaa kana lafni naannoo miliyoona 5,279 kan ta'u sassaabiin kan gaggeeffamudha. Sassaabiin kun egaa inni kunis akkuma kanaan dura kaase akkuma qonna irratti ture sassaabii midhaan irratti illee bifa aadaa fi bifa mekanaayizeshiniitiin kan gaggeeffamaa kan jiru. Inni kunis immoo naannoon parsantii 27.2 kan ta'u sassaabamee naannoo callaa miliyoona kuntaala 33,557,463 hanga ammaatti sassaabamee kan galee kan jirudha jechuu barbaade. Tole egaa gara godinaaleetti immoo haxeenu gara istuudiyoo keenya Jimmaatti argamu kan godina Jimmaatiin wal qabatee obbo Awwaliin arganna. Egaan obbo Awwal akka godinaatti tarii laata ganna darbeerraa kaasnee qonna irratti karoorfattanii wanti isin hojjechaa turtan maal fakkaata? Akkasumas immoo yeroo ammaan kana midhaan hagam sassaabamee jira? Sassaabbii wajjin wal qabatee kan jiru nu kaasa. Galatoomii Jamila akka godina Jimmaattis bara kana qonna gannaatiin midhaan gosa adda addaatiin uwwifamee jira. Keessumaa midhaanota kana gosa afuritti baasnee ilaaluu dandeenya. Midhaan agadaa, midhaan biilaa, midhaan dheedhii fi midhaan zayitaa kan jedhamanudha. Akka waliigalaatti lafa hektaara 939,824 uwwifameeti kan ture jechuudha lafti kuni. Yeroo ammaa kana sassaabbiin eegalameeti kan jiru. Sassaabbiidhaanis ol qabatee amma yoonaatti hektaarri 598 fi 212 sassaabameeti kan jiru. 212 oomishni sassaabbiidhaaf gaheetti qaqqabeeti kan jiru. Kan qaqqabe kana keessaa immoo hektaarri 511 fi 369 parsantiin 85 sassaabameeti kan jiru jechuudha. Akka waliigalaatti sassaabbiidhaa yeroo karoora keenya irraa ilaallu parsantii 54 sassaabameeti kan jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf akka godinichaattis sochii addaa godhameeti hojiin kun kan hojjetamaati kan jiru. Oomishni kun karaa hin qisaasamneen akka sassaabamuudhaa fi qaamni sadarkaa adda addaarra jiru hundi karaa adda ta'een amma sadarkaa
aanaatti gandaatti gadi bobba'uudhaan hojiin kun hordofamaati kan jiru. Sassaabbii kana keessatti egaa of eeggannoodha kan barbaadu. Midhaan kun yeroo sassaabamu oomishni yoo xiqqoo jiidhaas ta'e tortoreessamee qonnaan bulaa dura manca'uu danda'a waan ta'eedhaa fi qonnaan bulaan kan keenya karaa of eeggannootiin akka sassaabanuuf ogummaadhaan kan deeggarame ta'uu qaba waan ta'eedhaa fi ogeessonni kan keenya illee yeroo ammaa kan sadarkaa aanaaf gandaatti gadi bobba'uudhaan hojii kana hordofaati kan jiran jechuudha. Akka waliigalaatti akka godina kan keenyaatti aanaalee 20 ganda 523 keessatti hojiin kun kan raawwatamaati kan jiru. Kunis yeroo laallu garee misoomaatiinis yoo fudhanne garee misoomaa 13,796 kan qabnu. Ijaarama ollaas kan jiru naannoo 69 oliiti kan qabnu. Kanaaf humna kana hunda fayyadamnee oomishni kun karaa hin qisaasamneen akka sassaabamuudhaaf hojii addaati kan hojjetamaa jiru jechuudha. Oomishni inni gara dhumaa irratti naannoo kuntaala miliyoona 33.8 arganna jenneeti yeroo ammaa kana hojjetamaa kan jiru. Sabsiin duraas kan hojjetame kanuma ibsa. Kanaaf hojii kana milkeessuudhaafis immoo qaamni adda addaa sadarkaa adda addaatti bobba'uudhaan hojii kana hordofaati kan jiranu. Akka godina keenyaatti keessumaa teekinooloojii adda addaa fayyadamuudhaan hojii kana hojjechuu yeroo dhiyoodha kan jalqabame. Yeroo ammaa kana sassaabbiin kun illee kombaayinarii gara 10 olii galee yeroo ammaa kana sassaabbii irratti kan argamudha. Gara biraatiin immoo qonnaan bulaan meeshaadhuma qabuunis immoo karaa waliin ta'een akka daboottis fayyadamuudhaani gara biraatiinis immoo humna waloottis fayyadamuudhaani bilchaate kun dafee akka sassaabamu karaa waajjira qonnaa godinaattis karaa bulchiinsaatiinis hordoffiin cimaan taasifamee hanga sadarkaa gajjallaatti hojjetamaa jira waan ta'eedhaa fi dhumarratti waan karoorfanne hin arganna jenneeti hojjetaa kan jiru ta'uu isaatii kanan kaasa. Tole galatoomaa jenna gara istuudiyoo keenya Hawaasaatti haaceenu obbo Abdullatiif mee simbirattoo godina Arsiitti ganna kanaan wal qabatee karoorri qonnaa irratti jiru maal fakkaata? Hagam hojjechuuf karoorfattanii yeroo ammaan kana immoo hagam hojjettanii hagam sassaabdanii jirtu kana naa kaasaa. Tole galatoomaa jechaa carraa kan arganneetiin hojii hojjetamaa jiru hawaasa bal'aa keenya bira akka hojjetamaa jiru muuxannoo asirraa argatanii akka itti deeman taasisu keessaniif akka godina Arsii Lixaatti godina Arsii Lixaa ekoloojii 3 qaba. Gammoojjii badda daree qaba. Waggaa guutuu oomisha jechuudha. Kanarraa ka'ee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti jalqabbii qophii hojii kanaatiif leenjiidhaan jalqabame. Erga leenjiin jalqabameen booda sadarkaadhaan naannootti, godinatti, aanatti, gandatti leenjiin qotee bulaa yookaan horsiisee bulaa keenyarraa kaaseetiin sadarkaadhaan paakeejii guutuu irratti akkaataa itti oomishamuu danda'u kennamaa kan ture ta'uu isaati. Bifuma sanaan cinatti dhiyeessii callaa guddistuu sanyii keemikaalaa fi xaa'oodhaaf akkasumas koompostiidhaan wal qabatee hojiileen galtee oomisha kanaa fi bu'aa gaarii nu buusuu danda'an jennee yaadnu hunda irratti qophii kan geggeessaa ture ta'uu isaati. Kana keessatti qooda fudhattoota hunda hirmaachisuudhaan kan hojjetaa ture. Waliigala aanaa 13 magaalaa tokko qabnuu fi gandoota 299 qabnu keessatti lafa hektaara 613 fi 514 karoorfanne gosa midhaanota agadaa, biilaa, dheedhii fi zayitaatiin wal qabatee kanneen karoorfannee itti deemaa turre. Qophiin qonna keenyaa akkaatuma ekoloojii keenyaatiin aadaadhaaf makanaayizeeshiniidhaan kan qotamaa ture ta'uu isaati. Isa kana keessatti gara oomisha miliyoona 19 fi 431 fi 398 kan karoorfanne ta'uu isaati. Lafti ammoo gara 669 fi 90 kan raawwanne perseentaa 9% jechaadha. Kanaan oomishaalee inisheetiivii kilaasteraa wal qabatee akka waliigalaatti kanaan uwwifamee jira. Isa kana immoo akkuma faca'een paakeejii guutuudhaan kan faca'ee baay'inaan kan jiru ta'uu isaati. Erga faca'een booda kunuunsatti galee naannoo kunuunsaatitti illee akka naannoo keenyas sadarkaa naannootti leenjiin eegumsa paakeejii eegumsaa irratti kenname karaa saniin qaamota dhimmi ilaaluuf haga qotee bulaa keenyatti gad bu'ee
kennamaa kan turee fi bifuma sanaan aadaadhaaf keemikaalaanis kunuunsi kan itti deemamaa ture ta'uu isaati. Sanarraa kaasee oomishni keenya karaa kilaastera qofaan torbaan tokko keessa qophii lafaa torbaan tokko keessa facaasaa gosa sanyii wal fakkaataa as keessatti faayidaan isaa guddaadha. Maal jechuu kaasuu barbaadeeti qotee bulaan keenya facaasaa isaa keessatti harka qalleessillee as keessatti deeggaramaa jechaadha. Wal deeggaranii facaasanii kan sanyii dhabes akka aadaa Oromootti wal deeggareeti karaa kanaan akka facaafachuu danda'uu fi eegumsa isaallee bifa wal fakkaataa ta'een sassaabbii isaallee makanaaziti karaa ta'een akkaataa sassaabamuu danda'een kan hojjetame ta'uu isaati. Kanaan cinatti akka mootummaa naannoo keenyaatti xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjetamaa ture inisheetiivoota adda addaa labsuudhaan akka misooma midhaaniitti inisheetiivii gara 11 kan qabatamee fi isa kanaan kan hojjetamaa ta'uu isaati. Haala oomishaan keessattuu kanaan wal qabatee oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti kilaasterri inisheetiiviidhaaf xiyyeeffannoon kennuun baay'ee murteessaa waan ta'eef karaa kanaan kan hojjetamaa ture ta'uu isaati. Kanaan wal qabatee oomishni amma akkuma dura isinii kaase naannoo gammoojjii naannoo baddaatti keessattuu naannoo gammoojjii keessatti boqqolloon mishingaan boloqqeen xaafiin kun sassaabbii gahee ittiin kan itti deemamaa jiru aadaaf makanaazii karaa ta'een naannoo gara qamadii beeltii qamadii qabuun qamadiin makanaayzeeshiniidhaan sassaabamaa jira. Isaa kana keessatti bifa duulaatiin even yeroo darbe haalli qilleensaa xiqqoo isii ulfaatee jennaan mana barumsaa akkaataa itti cufanii ittiin hojjechuu danda'an sassaabbii geggeessuu danda'an dhaabbileen adda addaa akka aanaa keessa jiran akka asirratti hirmaataniit sassaabuu danda'an kallattii kennee kan itti deemaa ture ta'uu isaati. As cinatti sassaabbii erga jalqabeen dura makanaayzeeshinii keessatti qisaasamni oomishaa akka argamuu hin dandeenye nuti akka godina keenyaatti marii kilaastera goonee keessattuu kilaastera naannoo Dodolaatti maaliif makanaazii eeriyaadha. Isaa kana keessatti qaamota dhimmi ilaalu mariisaa ture jechaadha. Koree ijaarree tokkoffaa qisaasamni oomishaa akka mudhamneef lammaffaa gatii kombaaneeraa irratti akka qisaasamni adda addaa yookaan gatiin ol ba'ee qotee bulaan keenya miidhamnetti koree adda addaa ijaarree keessattuu naannoo sadarkaa gandaa mootummaan sadarkaa gandaatti hundaa'ee jira waan ta'eef waldaa hojii gamtaa abbaa qabeenyaa jaarsa biyyaa abbaa amantaa poolisii waajjira nageenyaa bulchaa hoogganaa qonnaa kanneen even haga yuuneen hin baatu koree akka koreetti ijaarree hojjettoota as keessatti qooda fudhattoota ta'anii hirmaachifnee leenjiin fi mobilaayizeeshiniin karaa qulqullina qabuun akka geggeeffamee sassaabbii oomishaatti deemamu kan taasifnee fi karaa saniin sassaabbiitti kan galame ta'uu isaati. Sassaabbii oomishaatti galamee lafti 669 fi 990 keessaa hagammaatti parsentii 54 sassaabbii fi kaga'e. Kana jechuun 363 251 hektaaraa yoo ilaalle isa kana kan ta'e ta'uu isaati. Kana keessaa immoo kan oomishni irraa dhahame 256 fi 11% 71 oomishni irraa dhahame kuntaalli gara miiliyoona 4 fi 315 fi 602% 25 kan ta'u oomishni amma sassaabamee galee jira. Galatoomaa egaa obbo Abdulaxiif amma akka kaasanitti qisaasama midhaanii egaa kallattii garaagaraatiin roobaanis ta'u akkasumas immoo yommuu haamamee calleeffamee seenutti qisaasamni midhaanii uumamuu danda'a. Kana ittisuudhaaf immoo duulaan barattoota akkasumas qaamolee garaagaraa irratti hirmaachisuun hojjechaa akka jirtan nu kaastanii jirtu. Gara keessanitti kanan fidaa ammas gara akka biyyaatti immoo tarii laata odeeffannoo kennuudhaanis ta'ee akka midhaanis qisaasamni yeroodhaan akka sassaabamu ni beekama. Duulaan biyya keenyatti egaa midhaan ni sassaabama. Barattoonni raayyaan ittisa biyyaa qaamoleen garaagaraa ni hirmaatu. Kun akka ta'uuf akka ministeera keessanitti maaltu hojjetame laata? Garuma odeeffannoo kennuutinis ta'uu danda'a haalota mijeessuun maaltu hojjetame kan jedhu nu kaasaatii gara Jimmaatti ceena. Kana wal qabsiisee haala yeroo ammaa kana biyyi keenya keessa jirtu keessumaa haala waqtiilee kana wajjin wal qabatee roobni gara fuulduratti mudachuu danda'a ka jedhu karaa raaga meteoroloojii instituutii meteoroloojii biyya Itiyoophiyaatiin raagni yeroodhaa yerootti akka kennamu ifadha. Kana wajjin wal qabsiisee raaga meteoroloojii irra dhaabatee akka ministeera keenyaatti raaga meteoroloojii irraa arganne sana giddu galeessa godhachuudhaan yaada gorsaa
yeroodhaa yerootti keessumaa guyyaa 10 kan ji'a tokko akkasuma immoo kan waqtii ji'a arfanii qopheessinee sadarkaa daakaatti yookiin immoo hamma ogeessa dirree gandaarra jiran hawaasatti dhiyaatee qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenyatti dhiyaatanii jiran isaaniif akka isaan hubannoo uumaniif yeroodhaa yerootti wantoota teknooloojiitti fayyadamu miidiyaa fayyadamuudhaan iimeelii fayyadamu telegiraam gruupii fayyadamuudhaan dhimmi kun akka gadi darbu ni taasifama. Kanaan wal qabatee ammas haala rakkoo oomisha irratti fida jedhamee akka sodaatti amma rooba wajjin wal qabatee ka'uuf nutis kanuma giddu galeessa godhamee sadarkaa ministeeraatti dhimmi kun qaama kanaaf dhiyaatee haala gorsaatiif hubannoo hawaasa keessatti kakaasu yookiin immoo istiraakcharii qonnaa hamma sadarkaa dakaatti jiru sanaan akkaataatti isaan mobilaayizeeshinii uumuu keessatti hojiin hojjetamee jira. Ammallee kun hawaasni keenya dhimma kanarratti xiyyeeffannoo hubannoo guddaa argatee oomisha oomishtummaa isaa waqtii kana keessatti oomishni bara kanaa akkuma beekamu akka karoora olitti kaasisan irratti oomisha guddaadha kan eegamu. Oomishni kun immoo lafarratti yeroo ilaalamullee oomishtummaan bara kanaa baroota darban keessaa garaagarummaa guddaa qaba. Inni kun oomishtummaa gaariiti kan eegamaa jiru. Isa kana immoo olaantummaadhaan isaan lafarratti argame kana immoo hanga gootaraa qonnaan bulaa keenyaatti fiduudhaaf hojiin guddaan nurraa eegamaa jechuudha. Kanaafuu qonnaan bulaan keenya qisaasama kana hambisanii bifa duulaan bifa jarmaalee adda addaa hawaasa keessa jirantu jira. Sadarkaa gadiitti yoo gadi buune ilaalle hawaasni keenya jarmaalee adda addaa qaba, ijaarsa adda addaa qaba, sadarkaa gandaatii qabee inni kun immoo hawaasni kaleessas bifa duulaatiin oomisha sassaabuu keessatti hojii adda addaa hojjechuu keessatti duulaan wal faana ba'ee hojjete kan isa ga'ee kan isa hin geenye taa'anii wal ilaaliin isa kan ga'ee inni hin geenye dhaqee isa sana gargaaree gaafaan isa sana immoo ga'u akkaataa waqtilee yookiin immoo akkaataa kilaasteraa amma kaabni kana bifa aadaatiin isaa ta'u bifa makanaayizeeshiniitiin inni kun hojii guddaa kan nurraa eegamu ta'a. Kana keessatti immoo keessumaa kombaayinara wajjin wal qabatee akka biyyaatti yeroo ilaallu kombaayineroonni biyya keessatti dhiyaatanii jiran yookiin immoo kan argamni isaanii naannoo giddu galeessa biyyattidha. Baay'inaan naannolee 12 jiran keessaa harki caalaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti kombaayinerri baay'inaan kan argaman. Inni kun immoo naannoo sana qofa ta'uu hin qabanii godinni kombaayinera baay'ee qabu godinoota ollaasaa jiran naannolee ollaasaa jiran amma fakkeenyaaf fudhannu Baalee fi Arsii lamaan fudhannu kombaayinerri guddaan akka biyyaatti jira jedhamee lakkoofsa guddaatti kennamee ilaalamu iddoo sana jira waan ta'eef inni kun immoo oomishaaf oomishtummaa oomisha naannoo isaanii sana sassaaburra darbee naannolee ollaa isaanii jiran uummata naannoo kibbaa akkasuma immoo naannoo Sidaamaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa akkasuma gadi bu'ee godinoota Jimmaa Buunoo Baddallee Eloo Baaboor akkasuma Horroo Guduruu Wallaggaa irratti illee asiin giddugaleessa Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaa akkasumas naannoo Amaaraallee ce'anii yeroo isaan hojii kana keessatti bifa adda addaatiin bifa kiraatiin yeroo hojjetantu argama waan ta'eef ammallee qabeenyi nuti qabnu kun qabeenya waliiniiti kan biyyaati. Qonnaan bulaanis haa ta'u abbootiin qabeenyaa qaban kun bifa kanaan hubannoo argatanii oomisha naannoo isaanii jiran sassaabanii akka fixaniin gara barbaachisu sanatti karaa caasaa mootummaa diriiramee jiru karaa seektaroota qonnaa hamma aanatti jiraniin dhimmi kan xiyyeeffannoon itti kenname naannolee biraafillee akkaataatti ittiin dhiyaachuu danda'u nutis hubannoo giddu galeessaa keenya karaa giddu galeessaatiin naannolee wajjiniin wal qunnamtii karaa adda addaatiin waliin uumne naannolee barbaachisuufillee akkaataa bifattii walirraa fudhatanii kiraatiin akkaataa isaan waliin sassaaban gochuu keessatti hojii guddaatu nurraa eegama. Kanammoo karaa ministeera keenyaa dhimmi kun xiyyeeffannoodhaan itti qabamee kan hojjetamaa jiru ta'uusaa kun immoo hojii guddaa oomishaaf oomishtummaa bara kanaa milkeessuu keessatti hojii guddaan nurraa eegama. Kun hojjetamaa akka jirudha. Akkasuma immoo hubannoo uumuun raaga haala qilleensaa yeroodhaa yerootti guyyaa 10 meetirooloojiin biyyoolessaa Itoophiyaa kan inni Inistituutiin Meetirooloojii Itoophiyaa kan inni kennu kan bifa adda addaan kan inni nuti dhageenyu TVdhaan dhagahuu dandeenya, reediyoodhaan dhagahuu dandeenya. Kanammoo qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan keenya akkasuma immoo ogeessi sadarkaa dakaatti argamu kun dhimma kana xiyyeeffannootti kennee hubachuuf dhagahuudhaan qonnaan buloota warra teknooloojii yookiin immoo dhimma kana carraa argatanii dhagahuu hin dandeenye san bifa istiraakcharii jiru san gurmaa'insa gandaa keessatti hojjettoota dirree misoomaa ganda qonnaan bulaa fi horsiisee bulaatti dhiyaatanii jiran san irratti
hubannoo akka isaan uumuu danda'an bifa ittiin kallattiin kaa'amuu qaba. Isa kanarratti caasaan gadii kun kana dhaga'ee hubatee qonnaan bulaa keenyaaf illee hubannoo uumuu qaba. Oomishaa oomishtummaan bara kanaa gaa qisaasamaa tokko malee bifa hojiitti galuu qaba kan hin jedhuun qaba. Gama biraatiin roobni negeetiivii yookiin immoo miidhaa isaa qofa immoo hin taane karaa biraa immoo bu'aa inni oomishaa oomishtummaa keenya irratti illee ni qaba jedhamee eegamu keessumaa karoora waggaa raawwii nuti waggaa 4-5 fuuldura keessatti raawwachaa turre keessatti keessumaa misooma jallisii qamadii keessatti hojii olaanaa kan hojjetamu yeroo kanadha. Waqtiin kun waqtii hojii guddaa nurraa eegamu waan ta'eef isa kana immoo akka carraa gaariitti illee fayyadamne hojii akkuma sassaabbii midhaaniitti duulaan deemnu kan jalaa sassaaba jalaan immoo qophii maasaa gochaa hojii jallisii qamadiitti illee akkasuma immoo ruuziin iddoo tokko tokkotti godina naannoo biraatti amma ruuziin kan oomishamu jallisiini naannoo Sumaalee yoo fudhannu amma harki caalaa naannoo Affaar yoo fudhannu godinaalee Oromiyaa gammoojjii keessa jiran akka Booranaa Baalee Bahaa isaan kun Harargee Bahaa yoo fudhannu isaan kun yeroo ammaa kana hojii kana keessatti jallisii qamadii fi jallisii ruuzii wal bukkee qabanii kan adeemsisaa jiran waan ta'e isa kana giddu galeessa godhatanii akka carraa gaariitti illee fayyadamanii isa kana immoo bifa kanaanis hojjechuu danda'uu qaba kan jedhuun qaba. Tole galatoomaan jedha gara godina Jimmaatti yoo dhufnu godini Jimmaa yeroo baay'ee waggaa guutuu roobaan ni beekama yeroo baay'ee ni rooba kana wajjin wal qabatee bokkaan yeroo isaan eegganne akka midhaan hin balleessine akkasumas immoo qisaasama midhaanii baraaruudhaaf jecha wanti hojjetamaa jiru muuxannoo sila godina Arsii kaasan jira akka biyyaattis immoo obbo Tolasaan kan kaasan jira kanaaf godina Jimmaatti qaamolee garaagaraa hirmaachisanii midhaan sassaabuun akkasumas immoo akka hin qisaasamnes irratti hojjetamaa kan jiru maaltu jira laata? Yeroo ammaa kana qonnaan bulaan keenya waan ta'aa ture yeroo itti firii isaa argatee bu'aa argatu waan ta'eedhaaf sosochii adda addaatiin gaggeeffamaa kan jiru jechuudha. Kanaaf haalli roobaa yoo fudhanne yeroo ammaa kana xiqqoo caamsaatu mul'ata gidduu kana. Isa kanaaf immoo midhaan gannaa kun kan bilchaate dafee akka sassaabamuudhaa fi humna walootti bakka itti fayyadamutti humna walootti fayyadamee qonnaan bulaan keenya oomisha isaa karaa hin qisaasaniin akka sassaabatuudhaa fi sadarkaa adda addaatti hubannoon uumamee hojiitti galameeti kan jiru. Raawwiinis agarsiisu immoo kanuma jechuudha raawwiin keenya gaarii ta'uudha kan agarsiisu. Kanaaf amma yeroo ammaa kana keessumaa godina Jimmaatti inisheetiivii qamadii bonaatiinis wal qabatee karoorri kan keenya naannoo 500 fi oliiti kan raawwannu. Sassaabbii oomishaa kana yeroo gaggeessinus naannoo oomishni qaqqabe kanarratti oomishni kunillee yeroodhaan sassaabamee qamadiin kun jiidhinsaan qonnaan bulaan keenya dafee akka facaasee baasiin saaxilamneefis illee akka qaqqabneef akka inni oomishuuf hojii guddaa hojjetamaati kan jiru. Hojii kana yeroo laallu sassaabbii oomisha gannaatiin wal qabatee yeroo sassaabamu qaamni adda addaa hubannoon kennamee fi sadarkaa aanaatti sadarkaa gandaatti keessumaa ijaarama keenya yeroo ammaa kan mootummaa sadarkaa gandaatti ijaaramee jiru kanallee hubannoo guddaa argatanii qonnaan bulaa sochoosanii akka jarri oomisha kana sassaabanuudhaa fi hojii guddaadha hojjetamaa kan jiru jechuudha. Inni kunis kan agarsiisu hammam xiyyeeffannoodhaan qonnaan bulaa kan keenyatti dhiyaannee qonnaan bulaan keenya oomisha isaarraa akka fayyadamu akka taasisuudhaa fi hojiin hojjetamaa jiru hojii bal'aa ta'uu isaati. Tole gara obbo Tolasaatti dhufa akka biyyaatti naannoleen hundumtuu meekaaneezishinii akka fayyadaman akkasumas teekinooloojii akka fayyadamanii dhiheessiin meeshaalee qonnaa kun walqixa raabsamee jira madaalawaadha hagam teekinooloojiitti akka fayyadaman jajjabeeffamaa jira. Gaaffii bareedaadha. Kana wajjin wal qabate egaa dhimmi kun dhimma raabsaa wajjin kan wal qabatu miti. Dhiheessii teekinooloojii kana jechuun hubannoo uumuudha. Hojiin nuti goonu ogeessi seektarri qonnaa amma sadarkaa dakaatti kan jiru qonnaan bulaafis abbootii qabeenyaatiifis hubannoo uumuudha. Hubannoo kan uumni sana maaltu carraa maaltu jira maal yoo fayyadaman bu'aa qabeessummaa teekinooloojii kana kan nuti barsiifnu teekinooloojii barsiifne sana keessatti immoo kamtu teekinooloojii keessumaa dhimma tiraaktaraa fi dhimma kombaayineraa irratti yeroo baay'ee oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti hojii guddaa kan olaantummaa guddaa qabu inni keessumaa qisaasamuu humna nama fi lafa bifa barbaadne sanaan qonnee oomisha keenya immoo yeroo gabaabaa keessatti lafa guddaa
oomishuu akka dandeenyu kan dandeessu sadha. Isa oomishne sana immoo yeroo gabaabaa keessatti haamne qisaasama tokko malee oomishaaf oomishtummaan callaan barbaadamu sun itoon qisaasayin bu'aansa callaan sun firiinsaa itoo lafatti hin badiin shaatarii toon gaggeessin harcaatii tokko malee sassaabamee akka gootaraatti kan goolu kombaayinara yoo fayyadamnedha. Kombaayinara kana warroota amma kaafne kana teekinooloojii kana gaa hubannoo qonnaan bulaa fi abbootii qabeenyaaf dhuumne isaan immoo hubannoo sanaa fi fedhii isaanii giddu galeessa godhame qaama dhimmi ilaallatu qaama teekinooloojii yookiin immoo galtee teekinooloojii qonnaa kana warra dhiyeessan wajjiniin akkaataatti isaan dhiyeessuu keessatti sadarkaa ministeera qonnaatti yeroo baay'ee wantoota adda addaati keessumaa mootummaan bifa kamiin qonnaan bulaatiif dhiyeessuu danda'uu qaba isa jedhu qonnaan bulaan immoo maal gochuu qaba maallaqa naannoo parsantii 30 qonnaan bulaan yoo qusate gama biraan immoo baankiin adda addaa misooma baankii Itoophiyaa ta'uu danda'a akkasuma immoo baankiin dhuunfaallee warroon akkasii kun qonnaan bulaa sanaaf akkaataa itti dabalanii waliigaltee liqii yeroo dheeraa kaawwatanii akkaataatti isaan qonnaan bulaatiif dhiyeessuu danda'an isa kana immoo qaamni dhimmi kun ilaallatu meeshaa kana immoo teekinooloojii barbaadame kana immoo eenyu dhiyeessuu kan danda'u karaa sadarkaa ministeera keenyaatti dhimmi qaamni dhimmi isaa ilaallatu daayirektara mataa isaa danda'e qaba fedhii fi bu'aa sana giddu galeessa godhatanii warra dhiyeessan sanaaf qaama dhimma abbootii qabeenyaa kana dhiyeessan importarii fi eksportarii biyya keessa jiran isaan kana hojii wal qunnamsiisanii meeshaa isaan barbaadan san kombaayinara isaa ta'u tiraaktar akkaataatti isaan dhiyeessuu fi danda'an kan waliigaltee bifa kanaan oomishanii meeshaan gale sun immoo bu'aa qabeessummaa isaa hamma dhumaatti faana deemanii kan ilaalan ni jiru waan ta'eef ogummaadhaan bifa kanaan ilaalamee madaalamee bu'aa qabeessummaa isaa bifa kanaan qonnaan bulaa keenyaaf dhiyaate inni kun immoo akka biyyaatti yoo ilaallu naannolee hundi wal qixa fayyadamaadha naannolee hundi wal qixa dhimma kana fudhachaa jiru yoo isuma dura kaasedha inni kun giddu galeessa qofa irratti kan amma hojjechaa jiru Oromiyaa naannoo Amaaraa akkasuma immoo naannoo giddu gala Itoophiyaa fi naannoo Sidaamaa irratti hammatee jalqabbiin ni jira. Warri kaan garuu ammallee harcaatiin akkuma jiru fudhannaa teekinooloojii irratti dugda duubatti hafummaan kun waan jiruuf isa kana immoo ollaa isaaniirraa waan baay'ee barachaa jiru kiraadhaanis bifa kiraatiinis fudhatanii itti fayyadamanii bifa ofii isaanii immoo waggaa dhufutti abbaa qabeenyaa sana ta'uu yaadantu jira waan ta'eef bifa kanaan hojjetamaa jiraachuu barbaade. Tole godinni Jimmaa fi Arsii Lixaas nu kaastanii turtanii akka itti fayyadaman teekinooloojii garuu immoo hagam jajjabeessaa jirtu kan ta'u gaggabaastanii nuuf kaastu gara obbo Awwalitti adeemnu hagam jajjabeessaa jirtu teekinooloojii meekanaayizeshiniitiin akka fayyadaman sababni isaas qisaasamni midhaanii dhibbeentaan 30 yommuu dirreerraa ka'u akka uumamuudha kanaan dura qorannoon gaggeeffame kan agarsiisu kana hambisuudhaaf hagam hojjechaa jirtu jajjabeessaa jirtu kan ta'u gaggabaabsaa nu kaasa. Baay'ee gaariidha teekinooloojiidhaan wal qabatee keessumaa qonni keenya kanaan dura haala aadaatiin kan ture yeroo ammaa kana gara tiraaktaraatti jijjiiramaa jechuu dandeenya. Tiraaktaraa wal qabatee kan durun ture baruma kana keessa waggoottan sadan kana keessa naannoo tiraaktaraa 1300 yeroo ammaa kana akka godina Jimmaatti hojii irratti kan argamu. Kombaayinaraas fayyadamuudhaanis qonnaan bulaan keenya kanaan dura waan bakka biraatti haamamu televizyiiniin ilaaluudhaan alatti hojiirra oolaa kan hin turre jechuudha. Yeroo ammaa kana rooziin akka godina kan keenyaatti 356 hektaaraan kan uwwifamee jiru kun bilchaatee sassaabamaati kan jiru. Oomishni roozii kun yeroo ammaa kana kombaayinaraan kan sassaabamaa jiru jechuudha. Qonnaan bulaan kan keenya kan kana dura gurraan dhaga'u qabatamaan hojiidhaan argee yeroo ammaa kana socho'aa kan jiru ta'uusaa akka godina keenyaatti fakkeenyummaa guddaadha jechuudha. Godinni Jimmaa lafa bal'aadha kan qabnu, haala qilleensa gaariidha kan qabnu. Isa kanaafis immoo teekinooloojiitti yoo fayyadamne oomisha barbaadamu lafa hin qabnu. Lafa qabnu irraa oomisha dabaluudha amma kan barbaadamu akka waliigalaatti lafa dabaluu hin dandeenyu. Oomisha kan daballu jechuudha. Oomisha kana dabaluudhaaf immoo teekinooloojii adda addaatti fayyadamuun dirqama ta'a. Kanaaf godinni kan keenyas yeroo ammaa kana qonnaan bulaan kan keenya waan argatu irraa qusatee inni tiraaktara bitatu tiraaktara inni paampii bitatu paampii inni kombaayinara bitatullee akka kombaayinarallee waliin qindaa'ee akka bitatullee sochiin gaggeeffamaa jiru hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Tole gara godina Arsii Lixaatti haa dhufnu gabaabsaatee obbo Abdullaxiif hagam jajjabeessaa jirtu teekinooloojii akka fayyadamaniif qisaasama midhaanii hir'isuudhaaf kan jedhu gabaabsaa nu kaasa. Qisaasama oomishaa hambisuudhaaf teekinooloojii jajjabeessuu keessatti akka carraa ta'e godinni keenya carraa qabeessa meekanaayizeshinii illee haala mijataa qaba akkasumas
kombaaneerii fi tiraakteerillee seenterii keenya kanatti hojjetama. Carraa kan baay'ee nu fayyadeera jechuudha. Kanarra dhaabannee akka godina keenyaatti abbootii qabeenya meeshaa kanneen qaban mariidhaan sadarkaa godinaa sadarkaa aanaatti sadarkaa gandaatti mari'ataa karaa kanaan qisaasamni oomishaa akka hin quunnamnee fi mariisaa jira. Akkuma dura jalqaba isinii kaase abbootii qabeenyaa yeroo jedhu abbootii qabeenya kombaaneeraati kan mariisaa ture jechaadha. Kan lafaallee yeroo qophii qonnaa tiraakteera irratti mariisaa karaa saniin deemnee jirra. Karaa kanaan muluunuu fedhii isaaniitiin persentaa 30 saniin kan bitatanii fi kan dhibbaanillee bitatan waan jiran ta'eef kanneen walitti qabnee hawaasa keenya qabeenyi kun hawaasa kanaati hawaasa kana keessaa baane isa kana deeggarree karaa qisaasamni oomishaa mudhaneen akka sassaabamuu danda'u akkuma naannoo ministeera irraa ka'amaa ture haalli qilleensaa bara kanaa baay'ee bareeda ture. Haa ta'uti yeroo darbe ji'a onkololeessaa 22 dura baay'ee nu sodaachisaa ture. Ammachaa sagacaamee jedhe akka raani qilleensa naannoo keenyaa nu beessaa akka federaalaallee nu beessaa jedhuuni odeeffannoo san kennaa kombaaneerota qabnu gara oomishaatti gara sassaabbii oomishaatti akka galee karaa qisaasama tokko roobaanis kombaaneeraanis akka qisaasamni hin dhufne taasisuudhaan hojiin bal'aan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Qalanneen sonaa miti sonni mana keessa jedha Oromoon yoo mammaaku. Qotanneen qonnan ta'u yoo yeroo ammaa sassaabbii kana qooda fudhattoonni hundi qindoomanii adda baasanii maasii keenya kan ga'eef kan geenye adda baasnee karaa kanaan sassaabuu seeraan galfachuu seeraan tuulachuu seeraan kuusachuu kanarratti yoo hojjechuu hin dandeenye rakkoo qaba waan ta'eef isa kana karaa cimina qabuun hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Hayyee tole keessummoonni keenya gaa odeeffannoo bal'aa dhimma sassaabbii midhaanii irratti oomisha callaa hagam maal akkamitti sassaabna kan jedhu irratti odeeffannoo bal'aa kennuudhaan waliin marii taasisnee fi obbo Tolasaa Dambobaa ministeera qonnaa ogeessa misooma midhaanii akkasumas immoo obbo Abdullatiif Kadir waajjira qonnaa godina Arsii Lixaatti qindeessaa garee misooma midhaanii fi eegumsa biqiltuu godina Jimmaarraa immoo obbo Awwal Kaliil itti aanaatti gaafatamaa waajjira qonnaa atoo mataatanii marii keenya irratti hirmaachuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa dhimma sassaabbii midhaaniitii wal qabatee qaamolee adda addaa godina Jimmaa akkasumas immoo godina Arsii Lixaarraa stuudiyoo keenya godina Jimmaa fi stuudiyoo keenya Hawaasaatti argamu kana malees immoo asuma stuudiyoo keenya muummicha magaalaa Finfinneetti argamu immoo ministeera qonnaarraa keessummoota affeeruudhaan sassaabbii midhaanii haala kamiin gaggeeffamaa jira akkamitti gaggeeffamuu qaba sadarkaa maaliirratti argame yeroo ammaan kana kan jedhu muuxannoo isaanii nuuf qoodanii jiru. Daawwattoonni keenya iddoo naannoo keessanitti sassaabbii midhaanii maal akka fakkaatu muuxannoo asiin argattan waliin dabaluudhaan sassaabbii midhaan irratti qisaasamni akka hin uumamne midhaan barbaadamu hagi barbaadamu dhamaatii waggaa guutuu gaggeeffame akka wanta xiqqaadhaan midhaan irratti dhibbaan akka hin geenye of eeggannoo taasisuudhaan akka sassaabbii taasisan abdii qabna. ETV Afaan Oromoo irraa qophii isin biraan gahaa jiru waan nu daawwattaniif galatoomaa jenna. Qophiilee keenya biroo waliin fayyaa ta'aa.